Ashirratti sharmuutti hara beekaa miti hara barbaadda. Hara beekaa miti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمارك فونين جرجرتو هردفتون نجاتوب ناجين جسم بلاد أمتك إشتي جرجرتني سنجرة. يا سلام يا مانجران يو تاين نمن تسيني واني تسيستون نمدفا جاني مجايو أرغيتان تنجورا تا أبايا قراتشو فراغ أبدو قلين سرت جارة قربا تقون جارة لجت جارسا توفتا بورا فراغ أبدو تناديجونا nurra taahii yoo rakkoo qabaatte akka oromootitti yoo rakkinna keessa jiraatte si qarqaarraayi jedhanii mallaqas mana geessiif jettee ergiteef jechuudha. Jaartiin gurbaadhaan geessiifii fi mallaqas nurraa dhaabbadhu jedheeni jettee baganaaf ergitee jaarsi keenya fuudhuuf deema jettee mana itti hidhattee jaarsa keetti heerumaaf deema. Sisihirii sitti godhee manaa si baasaa jettee bultii tantee diigaa akkam taatattee eegee darbaatti hidhatte manatti jechuudha. Jaarsitti ilmaan galcheetiin na fuudhuuf deemaa si immoo si bultii tantee sihirii sitti godheetiin si diiga jettee namni subhaanallah jechuun yaani namni xiqquma sillee ni qaanfatanii jiraame haa jaalatullee jechuudha. Akkasiin mana itti hidhatte mana oggootti hidhattu tuun girgiraa ibiddaa wannatti ginattee jechuudha. Daaraa OR'tti hidhattee deebitee bishaan isitti hidhattee jechuudha. Akkuma viidiyoo argitanii akkasitti gubattee mana keessa teessee haga gubattees jechuudha. Achi bilbilte takka zayitaa yookiin asida jaarsa isiitii fi isittis ni naqaa. Akkanattis gubadhee isa sin dhiisu waan akkasii jetti rabbi nu waaqa jechuun wallahi waan ajaa'ibaati. Dhalaan waan ajaa'ibaa irra jirti waan ajaa'ibaa. Dhiirumatu gara guutuu deemoo badagummaa madhalaa kanatu daangaa dabareemoo yaa'anii maali keessaafuu ijoolleen osoo jirtu yaa'ni nama waa qabu ilaalanii irraa maraatan na fakkaata beerrini. Dhiqishuusii yoo dhirrii waa qabdii dhageettee bulii gaarii qabdii bultii gaarii qabdii yoo dhagayanii bultii san diiganii ufii bakka qabachuu deeman natti fakkaate. Wallahi amma waan jedhamu keessatti sihirii ani hin qaanfatanillee sihirii si goone akkasi goona sihirii si goone akkasi goona sihirii si goone si na fuuta sihirii si godhe akkasi. Amma warri garasiisuni miidiyaa kanarratti namni sihiriidhaan wanna jedhee gurbaa dureessii uf jaalachiise ililliisanii urgeessanii namni hundi jechuudha. Dhalaan ollaana kanarraa argu waa'ee sihirii kana afaanii gadi hin buufattu. Rabbi sihirii haa godhu rabbi doogaa jechuu sihiriin waan hamtuudha. Immoo ofirraallee baasuun ni dandahamti jechuudha. Laakiin har'a isiin fuula bareedaa fuula abaaboo fakkaatu san har'a gubattee yoo fuulli si jijjiiramu maal jechuudha. Har'a gubattee yoo fuulli abaaboo fakkaatu sun isii jijjiirame akkamitti isiin maal irratti gubadhee jetti osoo abbaan fedhe isii jaalachuu danda'u intala kana jechuudha. Immoo namni gariin akka barreessanii jetti intalli hattuudha si jaalatteetii miti biyyattuu hattuudha. Warri koomentii akka barreessee fi achi jalatti arge intalli hattuudha. Mana kee ilaaltee waa hunda kee dooyattee si fixuu deemti malee waa jaalalatee akkanaan godhattu ofirraa eegee manarraa jijjiiradhu waan akkasiitu jira.
yookiin qajeelfirraa hidhii waan akka jedhanii jechuudha. Wallahi rabbi keeraa godhu. Gabana dubartiin gabanni gadi beekinu gabana dubartii na fuudhi yookiin si fuudha dhiiraan jettu sani bira dabaree keessa jira jechuudha. Keessa jira sabanni dhiirti nama fuutu taate ammas dubartiin nama fuutuu achi keessa jirra. Rabbi nutti araaramu. Rabbi keerii nuuf haa godhu nuuf haa laaffisu isin jedhamu dhaqeeshti. Waan kana irratti jechuudha. An akka yaada kiyyaatitti warri dubartootaa yoo jaalattanis takka keessaa amansiifadha. Qilleensarra bahanii lallabanii waa meeqa ta'an tuni xiqqeenya wallaaf xiqqeessuudha. Irra filatamaanis jechuudha. Kama nama jaalate heerumatu irra bareedduudha. Ofii jaalatan gaafuma ta'onni ofii jaalate san gaafa wadhabuun jira beeki wadhabuun jira gaafuma isaa wadhabde ati dura an dura isin barbaanne ofiin dhuftee akkasiin jedha gaa akkam goota jedhee si arrabsa sanumaan si arrabsa jechuudha sanii namni dhiigan keetu ati wanni gootuun turte jechuudha. Akkasuma xiqqeeshti wallaahi hedduu rakkoodha. Xiqqeessu salphinaa maqaan nama badaa faamilii ofiitis maatii ofiitis maqaan ni badaa yoo akkanumatti ol bahanii dhiira taaniinis jaladha enes gubbaayyan dhiiruma ofii nama jaalatte san of jaalachise tama nama jaalatte san jaalatanii waliin jiraachuu malee dhiiraan si jaaladhe jedhanii boru gaafa bata biraa sirra jaalate yookaan goota. Akkam narra jaalattee dubbachuu hin dandeettu bara. Maalinnaan dura situ na jaalate asin jaalanne arrata jaaladhe argadhe jedhee kan goota. Akkasii waan kana illee jirti jechuuf warra amma boodas jechuudha ol baatanii dhiiraan si jaaladhe hojjetan osoo inni jaartii qaba isiniin jedhu dhaxxanii mana jaartiititti jaartiidhaan jaartii haddadu akkasii godha jaarsi kee akkasiidha jettee akkana fuulaan gubattan jechuudha. Amma fuulaan gubatetan maaltu irraa hafe salphinni kanarraa kan jira namni fuulaan gubachuun bakka biraatis gubattee bara uffataanis lol uffatta. Fuulli jazaan namaa akkana namaa galti. Jazaan namaa akkana namaa galti. Waan gootu qabdu gootu ibiddaa miti silaan isii ta'e zayita danfise zayitaan isii bu'u yookiin asii diidhaan akkasii dadaan gadi hin ta'e taa'ee ta dadhabde intala nurraa gad taa'ii intala nurraa dhaabbadhu intala maaloodhaan sirraa dalagaa maaloo ta'a ati akkasiiti jedhanii gizee eegee wirsani. Akkana yoo gubatanii kun akkana jechuudha. Akkana dadhabantan akkanuma godhuudha. Kun amma ittuu xiqqaate. Ana taate silaa ana taate asiduma saniin akkas isii godha gaafa. Akka lammataa silaa dhiirumattuu na jamne. Hayi. Akkasuma takiyya. Rabbi nu araaramu wallahi rabbi nu araaramu haalli deemu hundi sodaachisaadha waan fokkuutii waan hamtuudha qaanyii nafti amma qaanyii wanni jedhamu yaani maal naan jedhanii waan jedhamtu akka hafte wanni akkasii akkuma fedhan ta'u akkuma qalbiin abbaa yaaddee akkuma lubbuun abbaa yaaddee dalaguu fi ta'uudha amma jechuudha. Namni wal qaanfachuu nama qaanfachuu rabbi irraallee sodaachuu sanii dhiise immoo rabbiin waa qajeelchuu wallahi rabbiin waa qajeelchuu haala hamtuu irra jirra. Haala kanatti namni hundinuu baxaraa ni bade jechuudha.
Alaayyoo akkana taate dhiirtee hoo akkam ta'uu deemti. Amma dhiira caala dhiirtee hammina nama hojjetaatti malee waan akkanaa tanaan miti. Sooshaal miidiyaa kanarra baanii akkanaan godhatan. Wallaahi rabbi keeriyaa godhu, rabbi keeriyaa godhu yaa dhalaan salphatte wallaahi. Dhiiruma namaarraa dadhaban. Dhiiruma namaa jaarsuma jaartii qabdu akka waan dhiirtu dachii rabbii tana kan jedhamu. Mee dhiirtu dachii rabbii tana guutuudhaami. Billaalee wallaahi. Anta akka dhala lafatti dhala fayyaa qabdu qaamni fayyaa qabu nagee qabu. Akka naannoo keenyatti lafatti haftee argee hin beeku wallaahi. Laakiin hin beeku bakka taa'u hunda hin beeku. Akka naannoo keenyatti jechuun naannoo dhaladheetti. Dhalaan lafa haarsi dubartiin lafa haftee hin jirtu. Hin jirtu. Wanti jaasa qaban nama qaama fayyaa qabne yoo ta'e malee. Wanti isaanii. A'uudhu billah. Maal jechuudha jedhee wallaahi. Wallahi rabbi keeriyaa godhu. Rabbi nu qajeelchu wallahi. Hedduu takka mushkila rabbi nu qajeelchu. Rabbi nu qajeelchu yaa dubartoota. Yoo raafaman kun akkana gubachuu jira. Akkanatti gubachuun tuni dansana fakkaatteen nama taa'iin dadhabdee lakkiin dadhabdee waan kanan godhanii lakki jedhanii dadhaban. Akkana yoo gubatte lash jettee gatteetti. Lash jedhattee gatteetti jechuudha. Maal gooti reefa? Dhiisii jedhan. Lakki jedhan. Intala warra qabdu warra lakkoofsa warra keetiin as kan didde. Intala taa'i diide. Intala taa'i diide. Wanni teessiftu mallaqas yoo qabaatte si gargaarraa taa'i lakkii. Intaa'u miti. Intala taa'i intaa'u miti. Erga taa'u didde wanni si teessiftu ni jirti jedhanii itti naatte ibidda. Ibiddaanis gubatte. Anummaan asii haa wayyadhuu jechuu jirte malee hin dhiisu. Maal jechuu? Wallaahi maal jechuu? Maal jechuun jedhee anu? Wallaahi በጣም አሳዝናል ዶክተር አስሊን ወላሂ hedduu nama dhaga'ama. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maali? Namni inni akkana uummanni akkana. Ummatuma waan hundarraa maraatu. Namuu arge irraa maraatu. Namuu arge jaalatu. Mee namni akkamitti sooshaal miidiyaa irra nama suuraa qofa namaa qofa jaalate. Suuratti heerumanii suuraa nama fuudha. Suuratti heerumanii. Suuraa namaa qofa arganii cabne buqqaane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله مشكلة. أكم تاتني جدي بودي تسن. ودو. هذا ربي على فسو. سلا دبرتوتا تنولي قورنيتي. من يالاقي سني لكو بساني كان دال جسيساني إميتا. والله مشكلة جبدو رجل. مشكلة جبدو. هاي والله مشكلة جبدو. ركو هكسي